maaliif barumsa kana isiniif qabannee dhufna jirra. Yeroo ammaa kanatti baay'inaan waa'ee walqunnamtii saalaa irratti rakkina guddaatu ragaa jira. Kanaaf kiniina gartee fayyadamurra waan mana keessan keessatti teessanii karaa salphaadhaan fayyadamtan isiniif qabadhe dhufeetiin jira. Maaliif kiniinni yeroo takkaaf yoo isin fayyade yeroo lammadaa sadaffaa keessatti rakkina guddaarra adeemsa keessa qaama keessanirra rakkina fidaa jechuudha. Kanaaf barumsa kana itti yaadnee naachuraal waan uumamaa irraa akka fayyadamtaniif barumsa kana isiniif qabadhe dhufeetiin jira. Hanga dhumatti wajjin tura.